Ammani maal jedhee barreessuu seenaa Oromoon irraa haadhoo makkasaati ajjeesuu noofarraa akaakayyuun koo gaabbiidhaaf utuu hin taane gaabii dha'uudhaaf jirbii isaa sa'a malee dhugaa masaa dubbachuuf waa'een Oromoo irraa gara makona gubaam giddiinaa sa'a malee Oromoon inni durii cooma muree taa'ee dhugaan bookaa inni irraa maaliif madaan jirre hooqaa Oromoon inni durii bineensa mirgaa ajjeesee galee dibatee sirba Oromoon inni irraa olii masaa ajjeesee galee dhiichisa sirba maal taane yaa Oromoo qaayinii nakkeessina maal taane yaa Oromoo abeelii nakkeessina dhiiga walii lolaafnee dachee maaf macheessina dacheen Oromiyaa dhaadhaamsa qabdiim dhageessa albuuda baay'eetu jira amna keessa qooda reeffa walii kee ajjeeftee na keessa tuultu qooda dhiiga walii kee lolaaftee na obaaftu haramaa fuula tokko dafqitee narraan buqqaaftu qooda reeffa walii kee ajjeeftee na keessa tuultu qooda dhiiga walii kee lolaaftee na obaaftu albuuda na keessa jiru dafqitee na keessaan baaftu meena dhaggeeffadhaa mee waan nu baasu bareera gabaan biyya keenyaadhaa roobii fi qidaameedha saba keenya kan baasu ilaa fi ilaameedha